jabaatee dhaabbilee gurguddoo biyya jedhamanirra akka Adidaas jiran jedhan tuumanii ispoonsara isaanii argachuu danda'a. Bifa ispoortii ijaaramtee waan akkana yaadnee lama sadarkaa tokkoffaa lammaffaa irra kana ammoo gabbachuu dandeettu yoo hundi kenna waloodhaan waliin taanee hojjennu taate sadarkaa gurguddaa akkasirrallee ga'uun ni danda'ama jedhee yaada. Wanni hin danda'amu jedhamu hin jiru addunyaa kanarratti. Balbala hunda quqquun gaariidhaa ammumarraatti yaadamu barbaachisaa akkanuma jedha kanarratti. Kan dhaggeeffachaa jirtan turtii aktiivistoota dhaloota qubee keessaayyuu dargaggoota gameeyyii Oromoof Oromiyaaf yeroo hedduu waan gaarii hojjechaa jiran dhaloota keessaa dhaloota dammaqee ispoortii keessatti feestivaalii adda addaa keessatti hojii gaarii dalagaa jiran keessaa Sa'iid Yuusuf Ahmad Culullee maqaa masoo ennaan ta'u Ahmad Kadir warroonni gaafii na gaafachaa turtan akkasuma Saaddoo Art hoogganaa Waaldaa Maddolaa Guutii taphataa ta'ee har'an tanatti immoo biyya Jarmaniitti geggeessaara. Waan hundaafuu isin hundinuu sa'aatii keessan aasaa gootanii garana dhufuu keessaniif na of kolchaa isinin jechaa hanqina yeroo irraa mee Sa'iid Yuusuf ati taphataa maa ta'uu dhabde kan jaanis koomentii hedduu barreessanii jiranii Ahmad Culullee dhumaa durree illee seenee taphataa ture Sa'iid Yuusuf kubbaa hin danda'u maal jechaa jiranii maaliin sila dhimmi kun maalidha Sa'iid Yuusuf maaf hin taphati yoo laalan kunoo situ ijoollee fakkaataa nu caala. Dhugaadha kunoo kana Saaddoo faaf dhiisa. Seerri addaan nu qabu jedhe sa'aat gidduudhaan qoosa. Seerri addaan yoo kan nu bahu taate taphadhaa jedhe gidduudhaan bahuu yoo kan danda'u. Nama gaafate koomentii barreessanii jiran. Sirriidha dhugaadha. Wanni fakkeenyaaf kubbaa maan taphanne yoo jettu taate hundi kennayyuu gahee hojii walii qonna. Hundi yoo taphataa ta'e hawaasa achi dhufu keessummoota hedduutu dhufaa gama miidiyaatiin isaa ta'uuti maaliif muuxannoo fi gahee hojii hundi kenna walii qonna jechuudha. Har'a Saaddoon keessa seenee taphataa Ahmad Cululleen ammoo waa lama akka shimbiraatiin dhagaa tokkoon shimbira lama akka jedhan san asiniinillee taphachaa asiniinillee gama miidiyaatiinis hojiilee hojjeta. Dhugaa dubbachuuf taphachuu fedhiindaa qaba. Garuu gaafa taphattu kana beektaa xiqqoolle biiziillee taataa waan hojiilee hawaasaa kana dhiistee ka kilaba sanitti faa deebi'uu danda'a. Fakkeenyaaf maaliif achuma shaakaltaa warroota garee wajjin adda deemuun hin jiru. Taphattaa xiyyeeffannoon kee parsantii 80 yookaan 70 bakka kilabaa sana ta'uu danda'a. Kanaaf anammoo hojiilee hawaasaa wantoota silaachi biratti barbaachisu waan irraa eegamu hojiilee kiyya. Yoo baadhe ammoo irra hojjeta jedhuudhaan malee fidhinnaa taphaas ni qaba. Garuu kubbaa gaafa ijoolleen hundi kennanii taphannaa garuu biyya tanallee dhufnee takka takka numa shaakallaa yookaan danda'amu taate mee Saaddoo wajjin fi Ahmad Culullee wajjin ammoo taphadhee guyyaa tokko isin garsiisa jechuumaa fi galatuma. Galatoomne ga'umsa Ahmad Culullee akkamii ibsita mee ibsi yoo isin jee ga'umsa Ahmad Cululleedha dirree seenee jira ilaaltee jirta ibsi yoo isin jee mee akkamii ibsita Ahmad Culullee. Dhugaa dubbachuudhaaf Ahmad Cululleen gareen isaa yookaan kilabni isaa kilaba qabsaa Oromoo hayyuu Oromoo goota Oromoodhaa goota Dhombir goota gartee Baddaa Baalee Jeneraal Waaqoo Guutuuti kilabni isaa. Egaa ka maqaa guddaa gara kana qabannee mo'atamnee galuu qabnu ka jedhuun dhugaa dubbachuuf akkuma nama dirree qabsoo rakkatti namuma aarsaa wareegama kaffaluu jedhiin bakka inni achi keessa wata gulufee taphatu tapha kubbaan fakkaatu bakka inarjiin isaayyuu moor jechuun inarjii akkanaa isaa qaba jetta si galee ijoollee Ahmad Culullee baay'ee piraawud itti ta'a baay'ee ijoollee cimaa ijoollee gartee dhugaa dubbachuuf kilabni isaanii ijoollee baay'ee naamusa qaban ijoollee baay'ee kabaja waliif qaban wal jaalatan akkasumas hawaasa Oromoo hunda wal qixa ilaalanii wanni nu achitti waliin nu fidee tajaajilanii isaan Oromummaan namni kenna kalaalu kaatti bira namnummaa nagana mo'atee yookaan mo'atamnee galuu osoo hin taane Oromoof Oromiyaan Oromummaan bakka sanitti mul'achuun waan nu boonsu waan mataa ol nu qabachiisu kanaaf maqaa goota kennaa maqaa akkasiisan qabannee ammoo amala gaarii naamusa gaarii qabaachuu qabna jedhanii ofiin boonaa turanii anis isaaniin boonaa ture proud innis nama cimaadha. Saaddoon isa akkasuma Saaddoon dhugaa dubbachuuf Saaddoon fidhinnaa kubbaa inni qabu osoo rabbi isin garsiise akkana jedhee himuu hin danda'u maaliif wallaahi itti yaadee asirraa lafa Hamburg jechuun lafa kiiloomeetira 700 Jarmanii xarafa deemee jaalala kubbaaf qabuuf ispoortiidhaaf qabuun achi lafa hagas ga'u san hunda deemee tireeningii godhee taphatee nama dhufu jechuu waan sobe kun abbaan hin jira. Torban irra waggaan guutuu yeroo amma kunoo birraan bari irraa eegalee ispoortiirra namaafuu miti
nama gartee hamilee cimaa kaka'umsa cimaa fedhiinnaa guddaa nama qabu kanaaf ammoo tinuu ijoolleen maal ta'eddatu jechuu keessa illee beektaa ispoortiidha. Ispoortiin kun gartee araada adda addaa irraas qaba. Fayyaa fakkeenyaaf waa'ee fayyaa irratti inerjii kaarboonii qaama kee keessaa bahu kun waa'ee fayyaa keetii irratti iyyuu waan hedduu barbaachisaa fi murteessaadha. Kanaaf ijoollee obboloota kiyya kana isaan lachuu jechuun piraawud itti ta'a jechuudha dhugaa dubbachuuf kanuma jedha. Isaan lachuu ammoo kilaboota ciccimoo qabanii ijoollee ciccimtuudha. Saardoon dhugaa dubbachuuf kilaboota amma kilaba dirreetu bitatee na fakkaate amma dura ammoo kilaba Firaankifartis keessa taphatee jira. Kilaba biraa kamisi komandoo keessa taphattee jirti na fakkaate. Anisbaak. Yaa kilaba Anisbaakii Firaankifaart jechuun giddugala magaalaa guddoo Awurooppaatii magaalaa biizinasaatii. Har'a ammoo dirree kilaboota kana jechuun maali? Har'a bakka tokko hin dhaabatu namni laal kubbaa jechuun si gala miti. Har'aas taphattaa borachi deemtaa iftaan achi deemtaa kan hunda kasoo si geessu maali? Oromummaadha, obbolummaadha, hiriyyummaadha. Kanuma jechuu barbaada. Piraawud isinitti ta'a. Galatooma dhugaa dubbachuuf baay'ee isin galatoomfadha obboloota kiyya. warroon daawwachaa turtanii galatooma dhuguma dubbachuu Ahmad Culullee akkam jaalannuu nama hedduu hojii dalagaa irratti waa hedduu dabarsaa yeroo akkuma Sa'iidoon dabarsite jechaadha. Sa'iid Yuusuf namni hedduun gaafachaa ture maa kubbaan taphanne kan jedhu Ahmad Culullee dirra keessi isin lamaanuu aktiivistii gurguddoodha. Ahmad Culullee kana qofaa miti waa hedduus dalagaa meetiin bu'aarra viidiyoo isaa irraan gadee kayoo tokko dhageeffachaa muuziqaa dhageeffataa yeroo inni taphachuu argaa turre mee viidiyoo isaa kana laalleetiin koomentii irra kennaa hundi keessanuu galatooma warri nu daawwachaa jirtanii Ahmad Culullee kun nama akkamiiti kan jedhu ammootu viidiyoo kanarraa laallamee. Walla birraan asheeta garbuu kutabetta kerensa muree nama darbu Harar birraan asheeta garbuu kutabetta kerensa muree nama darbu kutabetta kerensa muree nama darbu kutabetta kerensa muree laal shawarraan asheeta garbuu kutabetta kerensa عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن Oromoon osoo xiyyeetiin dhukaasin hin injifata. Tokkummaa qabannaan rasaasa takka osoo xish hin godhin harka qullaa gabba'ee karaa itti cufee xilaata harkan kenna. Egaa kan daawwachaa turtan sagantaa tamsaasa kallattii gara madda miidiyaatiin kan isin biraan gaa jirru qophii bohaartiiti. Numarti dirra tokko umriinis xiqqoom wal caalla. Meeruma dubbachuu Ahmad yeroo hedduu uffata aadaas mul'iftaa akkasumas immoo hojii dalagaatiin irraan gade kan yoo tokko muuziqaa dhageeffachaatiin yeroo fooddaa waan adda addaa sirreessaa opportunity gurguddaa accountability gurguddaa dhalootaa mul'istu si argaan ture. Ahmad mee akkamii aktiivistiidhaas kubbaas taphattaa kennama addaa qabda dhugaa dubbachuudhaaf mee akkami kaleessuma biyyatti waan kana qabda moo Awurooppaa erga dhaqxeen booda waan kana jalqabde uumee kaleessaati natti fakkaatan garuu ati maal jetta asirratti dhimma kana wal qabateeti. Galatoomi madda walaabuu namni beeyta waan duraan hin beekne addisii hin baratu kuwaasii dhugaa dubbachuudhaaf ani iddoo dhalootaa kiyyallee amma saaddoon hin beeka anis dubbachuu hin barbaadu naannooma tokko duraanuma taphanna kubbaa jechuu jalqabumarraa kaasee jechuudha. Ijoolleen naannoo kennaa ijoollee aanaadhaa fi Itoophiyaatti taphachuudhaaf deemtee yaalaa turte girgoo tokkoon beeytanii Muhammad jedhama maqaan isaa taphataa akkan cima. Duuba kana amma kuwaasii kana nuti dide malee sommotu takalaakaayii kenne waancaa kana baatiidhaan numa fudhata waggaa waggaan. Dhugaa sitti ma bar saaddoon hin beeka jedhee yaada Muhammad maqaan isaa girgoo jedhama. Kubbaa saaphannaa kana ayisidhayeetuma lafaan sidaa. Takalaakaayii cimaadha kubbaa lukaa irratti illee. Nuti duraanuma taphanna kuwaasii waan har'a jalqabee miti. Wanni addisiin nama jalqabee siyaasa. Dalagaallee duruma nama dalagata. Dalagaa malee hin daladu. Amma namni tokko hojii kiyya maaliif agarsiisa beektaa? Nuti nama miidiyaati. Namoonni hedduun dalagaa tuffatan. Sii galtee
dalagaan hin tuffatamu. Ka tuffatamu kadhachuu yookaan hiyyumma. Namni mallaqa qabu eenyu olitti boontee jiraata. Aniin dalagadha bakka haftaamii yookaan abbaan fedhe dhaabatu dhaabadhee waan inni ajajatee nyaachuu danda'a. Waan dalagadheef hojiin hin tuffatamu yeroo tokko kanaafi namoota fakkeenya ta'uuf hojii irratti illee waan akkasii godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni gariin hojii tuffatu. Hojiima tuffatu. Hojii tuffachuun hin barbaachisu. Sigalee kanaafi dhimma aktiivistummaa qabsoon Oromootuun gaafa namni ati jaalatu tokko tuqamee osoo hin jaalanne lubbuu kee kennitee qabsootti seenta. Ani 2000 gaafa qabsoo jalqabu jechuudha. Koomantii saaddoon naa barreesseen beekamu. Akka jedhee gaafa Feesbuukaan laayivii jalqabu. Nama tokkoon ilaalaa ture. Maaliif beekte namni tokko wayita waan tokko jalqabu abdii murachuu dhabuudha. An har'a laale hordoftootaan qabu walakkaa miliyoona qabu. Addunyaa kana biratti illee beekamaa ta'e jechuudha. Gaafa san xiiqiidhaan waan san jalqabee osoo ibiddaa miti jalaan ibidda naqabaniif duuba deebi'uudhaaf karoora qabu jechuudha. Hayyoota Oromoo yeroo akkasii hidhaa guuraman, yeroo akkasii Oromiyaan boottuu, yeroo akkasitti siyaasa keessa hin deemnu kaa. Kanaan dhufnee siyaasa gale malee ani yeroo sa'aatii qabsoo geggeessan 2016 Berliin kana ciisaa turan san. No, amma osoo akkasitti darbiin jalqaba Facebook laayikii nama meeqa si ilaale Sa'iidii noo nama meeqa ilaalime as biratti qabadha nama meeqa si ilaale gaafa jalqaba. Wallahi ani gaafa jalqabaa takka jedhee waa'ee miidiyaa kana jalqabu kaa nama tokkoon na laala tanuuyyuu gaafa takka jedhee waan kana jalqabuudhaaf deemu viidiyoo waraabee jechuudha viidiyoo kaameera matti achi ba'uu sodaadhee hin godheedhee tuma isa dhumaa irratti itti cichi. Nam tokkorraa kaasee nama 2 seenee 3 seenee 4 seenee isa dhumaa irratti warruma mootummaa irratti dhiibbaa godhuu jalqabnee Feesbuuka 13 irra guban. Sa'aatiin gaafadhu. Feesbuuka bichaa 13. Feesbuukan banaa hin guban ummanni Oromoo kullanumarraan dhaabata siin jedha folo ibidduma kana. Ammuma banee ammuma 5,000 argan. Har'a laayivii viidiyoo waraabee har'uma laayivii seena. Hawaasni Oromoo kun hawaasa jabaa. Ajaa'ibatti sibira dhaabata. Tumsa isaan nu godhantu asiin nu ga'ee jechuudha. Gatii kanaaf jecha waa baay'ee keessa dabarree ani kuwaasii duruma taphadha. Sigalee iddoon itti taphadhu iddoo lachuuyyuun taphadha amma anaa fi saaddoon giruupii middibii tokko keessa turre. Dirree afran qal'oo FCA ceeta waancaa fudhattee fi wobo garee jajjaba wajjin nu ga'e jechuu saaddoon sirriitti hin beeka. Saaddoon nama cimaadha lakkoofsa duubaa walakkaa taphataa hedduu baay'ee taphataa bareedaadha. Sigalte kanaaf jecha middibiin keenya jalqabumaayyuu garee waancaa wajjin nu ga'e jechuudha. Woboon akka tasaa ta'ee sikkoomantota kan qaxxee malee ijoollee ajaa'ibaa daneessaa akka isaan fidannaa galuu dhabee saaddoon hin beeka bareechee waliin taphanne waan ta'eef jechuudha. Baay'ee ijoollee ciccimaa kilabii cimaa keessa turre ani kuwaasii har'aa miti jechuu kiyya ispoortii ati argitu kan amma hojjedhu kana namni kuwaasii taphatu waan ammaan hojjedhu kanan barbaachisa. Ittinas istiidiyoon baqaami si barbaachisa. Tokkoffaa namni si dhayaa gulbatii si barbaachisa nama ittiin ofirraa dhiibuudhaaf kuwaasii kana dhiibdee nama harkaa baasuudhaaf kana si barbaachisa. Hiikaltee kanaafi anasittis kilabii qaba kilabii seera akilaasee taphadhaa baay'ee guddaallee miti ijoolleen biyya kanaa ni beekanii. Akilaasee jechuun isteeppii tokko kilabii B jedhamee achirraan A jedhamee gara Bundesligaatiitti ol deema. Lammaffaa taphadhaa kilabii dhaabbataa qabaa jechuudha biyya Jarmanii keessatti garee maseeraa keessa taphadhaa jechuu barbaadeeti. Kuwaasii waan har'a addisii jalqabee miti jechuu barbaadeeti madda walaabu walumaa galatti. Galatoom ulfaadhu. Mee osoo amma akka tasaa ta'e Ahmad Culullee Sa'iid Yusuf wajjin garee tokko keessa teessanii Sa'iid Yusuf kuwaasii tan nama taphatu si fakkaata akkana yoo ilaaltu intala irraa kennimee asuma jila jiraa dhageeffatu. Sa'iid Yusuf akka himee dhuguma dubbachuu akkanatti yoo ilaaltu taphataa fakkaata. Wallahi nama dhibaabee ta'a namatti murteessuun kuwaasii kanarratti nama ati akkanumatti yoo achi ilaalte waan takka bu'aan buusu kun hin danda'u ati jettuun kubbaa harkaa fuudhuu hin dandeessu. Kuwaasii waan ajaa'ibaati jechuudha. Anamma sa'aadiin tapha isaan agarree shaakala isaan agarree hin danda'u murteessuu hin danda'u. Sigaltee gatii kanaaf jecha si dhibaa jechuudha walumaa galatti nama tokko irratti kubbaa namni kun hin danda'u jettee kaa'uu hin dandeessu. Taphuma isaa irratti ilaaltaa jechuudha. Garuu kuwaasiin waan guyyaa keessa har'a jalqabdee barattuu miti. Akkuma ati argitu ispoortii irratti yeroo si barbaada ijoollummaa irraa taphachuu qabda. Har'a saaddoon amma jaalala kuwaasii har'a hin jalqabne duraan taphata. Gatii duraan taphatuuf har'allee waa'ee kuwaasii yaada malee osoo duraan kubbaa irra jiraachuu baate hin taphatu. Namni duraan kuwaasii taphatu ofii isaatiiyyuu simmeetiin isaa hin dhiisu. Homa feetellee yoo goote anamma laali yeroo tapha taphadhutti miidiyaan dabarsaa hin turre bara. Hin dhaabee xiyyeeffannaan kiyya ta'uma kenna irra ture jechuudha. Yeroo ergoolee qofa dhaqee viidiyoo waraabuu ture. Ergoolee akka tasaa ta'ee taphni kenna yoo hin gahin kilabiin lamaa yoo ergoolee gahe malee
viidiyoon dabarsine yaada takka nama takka irraan fuune hawaasa kamiyyuu keessummeessine jechuudha. Anufi kiyyaayyuu guyyatti tapha lamaa sadii taphanna akkuma argite san taphni guyyaa afurii dhumataa kilabii ganama hojii taphatte sa'a booda deebitee kilabii waliin taphattu. Gatii kanaaf jecha yeroo hin qabdu jechuudha. Waa akkuma sa'aat jedhe san saaddoo nama bareechee beekaa miidiyaarraa fi hawaasa qunnamuu fi wanni godhuu hin dandeettu. Yeroo boqonnaa si barbaachisa, ispoortii si barbaachisa, ijoollee wajjin marii si barbaachisa. Gatii kanaaf waa lama hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Gatii kanaaf amma waan amma godhame irratti hawaasaaf wanni godhe hin jiru. Egaa kilabiin keenya booda isa dhumaa irratti tapha keessaa galee viidiyoo waraabuu ijoollee irratti warra taphataa jiru irratti sochii jalqaban irratti viidiyoo isaanii hojjechuu jalqabee jechuudha. Achi dura ani mataa kiyyaayyuu silkiitii yoo bakka jirtu hin beeku jechuu barbaadeeti kaameeraa akkasii beete kana keessa dabarree jechuudha. Ahmad, mee dhugaa haa dubbannu ati aktii hundarratti dhugaa dubbachuun hedduunillee koomentii barreessaa turanii keessaanillee gaafadhu naan jedhanii tapha san keessatti dhuguma dubbachuuf geeba furachuudhaaf haamleen isin qabdan maal fakkaata? Miirri dargaggoota keessanii kilabii keessanii maal fakkaata? Kilabiin kun maqaa guddaa qaba. Kilabii sila sadarkaa gulaalli xumurallee gaame jedhameetiin eeggamaa turedha. Maaliif atillee nama onni qabu tokko akkanattuu namni hedduun si beekna. Maaltu isin qunname akkam taatanii wal dorgommii gulaalli ga'uu dhabdan yookaan mootuu seemii faayinaalii ga'uu dhabdan maaltu isin mudate? Wallahi kilabiin keenya baay'ee bareeda. Ijoollee bareeda qabna. Ijoollee hedduu ajaa'ibaatu jira. Akkuma jette kunoo kilabii hacee ka waancaa fudhate kana wajjin middibii tokko turre haceen laali goolii taphaan nutti hin galchine ergoolee takka feelaa mucaan keenya dalageen nu galchanii lammaffaa immoo takalaakaayiin badii dalageen nu mo'atan lamaan nu qaxxee haceen. Isaan laali hacee fa'aa fi woboo wajji taphachuun kilabiin kun lamaan ijoollee isaanii afaaniin kan jedhu kanaa oli. Dhugatti ijoollee beste. Walakkaan isaanii duubni isaanii ijoollee wanni takka irraa nafiin duraan beeka jechuu kiyya sirriitti beeka ijoollee kana taphattoota ajaa'ibaati. Kilabiin hacee jechuudha. Gatii kanaaf jecha jara wajjin sadarkaa sanitti taphachuun kenna kilaboota biraatiif jechuu sodaa akka hin qabne nutti argisiise jechuudha. Hedduu taaggalee saaddoo fa'aa wajjin amma ukkulii baanee jechuudha. Kilabii isaanillee dirreen kilabii cimaa ijoolleen ajaa'ibatti taphattu keessa jira. Saaddoon hin beeka ijoolleen isaanii baxaamii cimtuudha. Akkuma goone isaan wajjin tokko tokko baanee tapha taphanne keessatti baay'ee bareeda turree 16tti dabrinee turree jechuudha. Sadumaa irratti waan diqqoo wayiitu nu mudate taphaanillee osoo hin taane dogoggora wayii dalagameen taphaan ala taanenu. Sana amma miidiyaa irratti waan dubbatamuun hin barbaachifne waan ta'eef nuti taphaan namni nu kuffisee taawaa carraa ala taanii jiru. Walumaa galatti isa kana keessatti haga waan caallee walakkaa biyaan sin deemne jennee karoora qabna. Ijoolleen keenya namoonni nu qopheessine nu jalaa miidhamanii namni gariin ammoo shinfatiin qabu ispoortii si barbaachisa. Kuwaasiin taphadha jettee keessattuu waan akka amma waancaa qophaa'u kanarratti sirriitti qaamni kee reedii ta'uu qaba jechuudha. Dhiibuufis tapha dhufuufis qaxxaayii deebitee taphachuudhaaf qophoo si barbaachisa. Kuwaasiin calima jedhee amma namni simmeetiidhaan hin taphadhaa osoo hin taane itti qophaa'uudha qabda. Ijoollee hedduun nu jalaa miidhame akkasitti ispoortii hojjedhaa minaamin osoma jedhamuun bakka tapha tokkocha irratti nama lamaan sadii dhabne jechuudha. Ijoollee nu abdii irraa qabnu duuba nu ittisan jennee walakkaa nu taphatan jennee. Namni qaama yoon ho'ifanne lafa jala yoo ispoortiin qabaanne ispoortiin kuwaasii akka wayita alaalaalan sanii miti hin ulfaata waan ta'eef rakkinna kanallee nu mudatee ture. Walumaa galatti waan xiqqoo dogoggora uumameen taphaan ala taane jechuu barbaadeeti madda walaabu. Baay'ee deemna jennee abdii qabna. Maal goota akka halpi finaalee numa taphanna jennee karoora qabna biyyaa. Ahmad mee dhuguma dubbachuudhaaf ati aktiivistiidhaallee nama hojiidhaallee waan adda addaa dalagaa ture. Mee dhuguma dubbachuuf osoo tapha sanarratti waan akkanaa godhee jiraadde yookaan mootu sarara jidduudhaa dooyitee kubbaa yaaluu kara goolitti. Sarara ittisaa taphattamoo jidduu taphattamoo harki bitaa wing pileeridha moo left side pileeridha mee iddoon keessarra gaafadhu naan jechaa turan. Jidduurra yoo taphatte dhuguma dubbachuuf opportunity gurguddaadha. Duubarra yoo taphattes akkasuma iddoo kamirra turte kubbaan silaa balleessettus yoo jiraate mee wanti seenaa wayii qosis keessatti hafi jira tarii tapha sanii wal qabate osoo akkas godhee jiraadde kubbaa matakkallee lakkoofsee jiraadde. Ani haga tapha taphadhetti tapha hundaayyuu taphadheera. Jalqaba kilabii sadii wajjin nu ga'e saaddoon hin beekaa saaddoo fa'aa wajjinis taphadhe. Deebi'ee ammoo kilabii hacee wajjinis taphadhe abaa wajjinis hunda wajjinuu guutuu taphadhe. Takalakaayiidhaan. Feelaan an godhe hin jiru haga ofitti beekutti jechuudha. Siigalee garuu takalakaayii makeenna keessaa feelaan godhamee ijoolleen tasa sanuyyuu feelaa nutti taanetu nutti godhame. Ergoolee akkuma siin jedhe kaa ergoolee nutti argame ergoolee san daanyaan mucaa qabde jedhee nu kenne. Daanyaan hin beektaa daanyaa sadii daanyaan akkuma tapha intarnaashinaaliitti tapsisanii walakkaa kasarara alaa gamaa gamanaan noormaalima akkuma tapha kuwaasii noormaaliititti daanyota ajaa'ibaati. Daanyaan hin kenne waan goonuu qabnu ergooleen nu galee taan ammoo feelaan galee ana osoo hin taane ijoollee makeenna takalakaayii kubbaa barranyaa bira dhaabee kuwaasii barranyaan eegaa jira barranyaa naa qabatu jedhee. Mucaa gara inni dhufee nagarree dhaqee jalaa xaqquree itti galche. Ani gara kiyyatti garuu duuba taphadhee
duraanillee duubumarra taphata tapha Oromoo kana keessatti yeroo hirmaatu takalaakaa takalaakaa na caalu yoo jiraate beenchii ta'a yoo inni dadhabe yookaan inni miidhame seenuu danda'a yoo ammoo namni shaakala irratti ilaalamaa miree namni shaakala irratti calalamaa beektaa namni taphadhaaf osoo hin taane nama na caala taphatu yoo jiraate jalqaba isa taphachuu qaba qaxxaa isarraan ammoo bakka isaa daqiiqaa ganaanis bakka kiyyan cufa jedhamee akkasitti tamaamannee akkasitti deemne haga dandeenyu hundaa goone ani gara kiyyatti uummata akka feelaa goone waan irraa eeggamu hundaa godhee jira fiigichallee hin danda'a beektaa hin fiigaallee baay'ee bareedaadha jechuu barbaadeeti duubumarra taphadhaan takalaakaa. Ayyee ati erga kana dubbatte waa'ee gaafii hawaasa keessaa dargaggoota shaampiyoonii ta'anii akka aktiivistiitti wanti gargaartu ni jira. Saaddoo dhuguma dubbachuuf ga'umsi Ahmad maal fakkaatame keessaa sarara ittisaa irratti wajjin taphattanii turtanii atis ittisarra turte. Ahmad Cululleen akkam ture ga'umsa Ahmad Culullee tapha sanarratti maal fakkaata? Dhuguma dubbachuuf bakka qeeqxus yoo qabaatte qeequu dandeessa. Akka tasaa ammoo hiriyyootallee naannoo tokkottillee wal beeytanii ga'umsi Ahmad biyya qabuu fi kakaleessa Osa faajii irratti qabu akkami wal maddii qabdee olaaltu Ahmadin bu'e moo daran cimee jira bakka kaleessa irraa? Ahmad yaa tapha jalqabaa tapha I think tapha jalqabaa irratti isaan wajjin taphannee garee FC Waaqoo guutuu jechuudha. Ani immoo qicarraa ta'ee faallaa iddoo dhaloota kiyyaarra adda ture. Akka maqaatiif silaa Waaqoo taphadha ture. Yeroo tokko tokko ammoo kun ispoortiidha wal jala tartee taphachuun gaariidha sii galee. Yeroo hedduu magaalaa jiraadhu osoo hin taane magaalaa hin jiraanneef faallaa taphadha. Baroota hedduu jecha waggoota 4 moo akkas 3 qofa iddoo magaalaa jiraadhuuf taphataa ture. Ahmad Culullee tapha isaanii waliin taphadhe irratti iddoo ittisaarra taphataatiin ture. Central Defensive jechuudha. Tapha lamaan hafan ammoo striker ta'eetiin taphataatiin ture jecha. Iddoo kiyya ammoo strikera. Sababa san ta'ee fi Ahmad Culullee akka leenjisaattis akka taphataattis tajaajilaatiin ture. Garee Waaqoo guutuu yoo dogoggoruu baadhee bara jalqabaatiif qophii kanarratti hirmaatee waggoota 9 darbaniif osoo hin taane 8 akkasii akka garee jalqaba dhufeef mormiin yookiin morkiin inni godhaatiin ture waan isarraa hin eeggamin dhugaa dubbachuu fi Ahmad Culullee ammoo sana keessatti dhaabbiinsa isaarrallee ni beeysa san durallee nutti qophaa'aatiin ture na fakkaate ani gaafuma inni fitnesii eegalee qophii kubbaa karaa fakkaate tilmaameen ture dhugaa dubbachuuf baay'ee cimaa ture garee baay'ee cimaa fi naamusa hedduu qabu qabateetiin dhufe egaa federeeshiniin seera mataa isaa qaba seera baafatu qaba san keessatti ka wantoota tokko tokko beektis osoo hin beekinis ta'uun seerota sanii yookaan cabsitu taate akkaataa seeraatiin dorgommii keessaa kan adabamtu ta'a jecha. Suni akkasitti akkuma inni jedhe suni qaamaan qofaa miti ispoortii irratti kan qophiilee akkana bal'aa feestivaala guddaa akkanaa kanarratti kan hirmaattu amalli kee badaa kan ta'u taate amala kee badaa san lafa keettee qaama kee guddisuu qofa kubbaa qofa irratti tireeningii godhuu qofa osoo hin taane sammuudhaanis qophooyteetiin dhufuu danda'uudha qabda. Maaliif namoota hin beekne namoota amala garaagaraa qabaniin kan walitti dhuftu. Teeknikaalii ammoo amaloota kee iddoo tokko tokkotti nama teenshin godhuudhaaf wantoonni fayyadamtu inuma jira. Wantoota hedduun qophooytee dhufte jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti Ahmad qaamaanis sammuunis isas dabalatee garee isaas dabalatee wantoota hedduu irratti akka qophaa'anii dhufan beekamaadha. Waggaa dhufu maqaa kabajamaa maqaa guddaa kana caala irratti qophaa'anii taphattoota ciccimoo naamusa wajjin qabatanii akka dhufan abdii qaba. Kanuman jedhama. Galatoomisaa iddoo dhuguma dubbachuu fi bara dhufu eessa akka ta'uu fi akkam akka ta'u hin beekne mee kanarratti Sa'iid maal jedha obboleessi Ahmad Culullee keessaayyuu akka aktiivistii tokkootti gareen kun cimu itti gaafatamummaa qabda dhugaa dubbachuu fi maqaa Waaqoo guutuu kilabii jedhamu kana jabeessuu keessatti dirqama qabda taphattoota haaraa mallatteessuuf yookaan immoo taphattoota disimbiliin isin jeeqan waan kanarratti akka gareetti kaayoo akkamii qabdan tarsiimoo akkamii qabdan Ahmad Culullee keessaayyuu garee kana jabeessuu irratti taphattoota haaraa gara gareetti fiduu irratti hanqinoota jiran fooyyessuu irratti
maaltu jira mee hawaasni sin daawwachaa jiranii fi kilabii waaqoo dhufee jira kan jedhu namoonni hedduu dubbachaa turan dhombiriin dubbachaa turanii yeroo kana jedhu kan akka Dr. Alii Birraa dhufee jira kilaboonni seenaalee qaban kaacee kaleessallee kilabii cimaadha. Kilaboota akka kilabii keessanitti taphattoota mallatteessuudhaaf bara kana keessatti wanti qabattan jira yookaan akka taphataa tokkootti iccitiin qabdu jira garee san keessatti taphattoota gaggaarii gara kanatti fiduu irratti. Bareeda beeta kuni waaqoo guutuu kilabiin yeroo gabaabduu keessa ijaaran. Kuma saaddoon jedhee kilabiin kuni kilabii duraan ture miti. Ani duraan kilabii Nuumbargi keessa taphataa ture. Aanolee maqaan isaa maqaa Calii Calanqoosaniin jechuudha. Achitti isaa wajjin taphachaa turre. Amma ammoo ani barana waaqoo guutuu ijoolleen kilabii biraa na gaafatanii kilabii hedduu na gaafatee kilaboota sanniin hin dilee beeta. Ijoolleen asiin kana qopheessinee asitti hirmaachuu qabdaa minaamin naan jennaaniin okay jedhe. Garuu qophiin akka barbaachisutti hin godhamne fakkeenyaaf kilabii kanaaf jechuudha. Qophiin akka barbaachisutti hin godhamne jarjaraan waan ta'amee jira. Isa kana irratti akka barbaadamutti ittiin qophoofne. Si galte maqaa kana akka maqaa kanaatitti nama maqaa kana fakkaatu ijoollee bakka barbaachisu irratti amala waa hundaa qophii kanaaf waan hafe hedduu jira. Waan hojjetamuu qabu. Garuu haga deemnee haga yaadnee olitti sochoonee jira. Haga yaadnee olitti sochoonee jirra. Isa kana irratti qophii bara dhufuutii fi ijoolleen keenya wajjin jiru irratti kana caalatti cimnee dhufna yoo ka dhufnu taate. Akkuma beekamu bara dhufuu waan ta'u hin beeynu yoo ka deebinee dhufnu taate waan baranaa kana caalatti taphattootas amalas waa hundaayyuu jechuudha kanarra jijjiirree dhufnaa jechuudha. Maaliif jennaan qophiin amma godhame jarjaraan godhame waan ta'eef. Sigalee qophiin amma godhame jarjaraan godhame kilabii hedduudha. Gatii kanaaf jecha yoo carraan jiraatee wal arguu ka bara dhufuu ta'e kana caalatti qophoo kana caala goone jennee yaanna. Qophoon baranaa ammoo ittiin qophoofne waan barbaanne olitti garuu tottaafannee jirra. Jarjara nu harkaa ta'e haa ta'u garuu amma tokko sochii bareeda goone akka inni olitti deemne garuu bara dhufutti kanuma caalaa qophaa'uu barbaachisa jedhamee eegama. San irratti gana kilabii akka guruppiititti mariin irratti godhama. Gara bara dhufuutitti inshaallah lafa jala ammarraayyuu kaasame waan itti qophaa'amuu qabu jedhee yaada. Galatoomi sa'aatiin kennas deemee jira warroonni daawwachaa turtan aktiivistoota dhaloota qubee kan ta'an hawaasa keenyaaf waan gaarii dalagaa turan biyya keenyaaf waan gaarii dalagaa turan gaafa beelaa hawaasa keenyas bira dhaabbatanii gargaaraa turan waan gaarii biyya ormaatittis Oromoo ijaaruu keessatti aadaa isaanii akka jabeeffatan barnoota keessatti akka jabaatan ispoortii keessatti akka jabaatan kaleessallee uummataaf hojjechaa jiranii har'allee uummataaf hojjechaa jiranii ijoollee fakkeenyummaa guddaa qabdu biyya keenyaafillee hawaasa keenyaafillee fakkeenyummaa gurguddaa qabdudha. Namoota akkuma kaleessa beektan dhugaa dubbachuu amma culullee amma kadir nama waan gaarii hojjechaa ture gargaarsa hawaasa keenya gammoojjii irraa jalqabee Boorana irraa jalqabee jiddu galeessa Oromiyaa irraa jalqabee ijoollee kallattii adda addaatiin rakkoo adda addaa qunname keessatti hundi isaanii warra asirra fide kuni nama durummaan hirmaatanii hirmaachisaa turanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada keessaa dhimma wanni irratti daqiiqaa takkaa takkaan dabarsituun barbaada kilabii keessaa shaampiyoonii waggaa lama ta'e irratti kilabii Acee irratti jechaadha. Akka aktiivistii tokkootti puush gatuu irratti koomunitii federeeshinii biyya sanii irratti yaada dhiyeessuudhaan maaliif shaampiyoonaa yeroo lamaa waan ta'eef osoo faana irra osoo deeme Awurooppaa bakka bu'uudhaan ammumarraa dhimmi kun itti yaadatamee baajanni wayii kakkaawameetiin kilabiin kun jabaatee garas akka deemuuf isinillee warra aktiivistii gara deemtanii waan kanarraa dubbachuu akka dandeessanii fi federeeshiniin irraa hojjechuu qaba. Kilabii yeroo lama shaampiyoonii ta'e walitti aansuudhaan osoo carraan akkasii kennamee fi akka mee asirra daqiiqaa lama fayyadamiiti maaliif yaada kana taphattoota irraayis waa argeen ture waan taateef jechaadha. Koomunitiin akka koomunitiitti federeeshiniin akka federeeshiniitti aktiivistiin akka aktiivistiitti puush gatuu qabdanii kanarra daqiiqaa lama sa'aatii gaa waan hin qabneef duubaan salaan illee ga'ee jira. Ahmad kanarratti yaada dabarfadhu. Baay'ee bareedaadha kun. Dhugaa rabbiititti waan baay'ee nama gammachiisu yaadni amma ka'e kuni akkuma amma ati kaafte ani ijoollee amma federeeshiniidhaaf shaampiyoonii bara lamaa ta'an kanaaf Osfaanaa jechuudha biyya Ameerikaa yookaan biyyoota garagaraatitti tapha qophaa'u kan irratti hirmaatanii ijoollee akkuma sa'adireef dubbatee bu'aadhaan galuu danda'anidha. Garuu yaada kana warri kaasan yaada akkaan baay'ee barbaachisaa. Isa kana irratti warroonni federeeshinii kubbaa miilaa miidiyaatti kaasee wajjin mari'attee gaafii kana yaada akkaan cimaa kaafte galatoomi jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan ijoolleen amma asitti federeeshinii biyya Jarmanii keessatti taphatanii waancaa fudhatan kuni ijoollee mul'achuu qabanidha. Ijoollee ukkaanfamanii jiranidha. Ijoollee muluma ol baaniitiin taphachuu qabanidha. Ijoollee hedduu jechuun amma afaaniin osoo hin taane ijoollee dhugumatti biqaatii taphaa dandeettii qabanidha. Ijoollee leenjii gahaa kana caalaa waan barbaadanidha. Kana caalaa deeggarsa hawaasaa ijoollee barbaadanidha. Kanarra hedduu irraa gammachuu guddaa qabaa jechuudha. Ijoolleen kuni
maqaa Oromootii jijjiiranii ijoollee qabsoo kana sochii akkuma qabsoo godhanii gaggeessaa jiran Oromoo Faristii jechuudhaan zabana Jawaar Oromoo Faristiidhaan dhufe maqaa Oromoo Faristiidhaan warra as turedha. Har'a ammoo Hacaaluun obboleessa keenya nu biraa dabre maqaa isaatiin warra itti deemu. Ijoollee dhugumatti Osfaanaa miti bakka barbaadetti hawaasa bakka buutee deemuu dandeessu. Isa qofaa miti. Jarmanii keessa ijoollee amma kilaboota 20 kana keessa ijoollee urjii jira. Ijoollee urjii kana yoo kilabii lamallee goona jedhan ijoollee kanatti dabalanii nama urjii ta'e. FC Hacee kanatti jechuudha. Biyaansi garee lama godhamee Jarman irraa Osfaanaa Ameerikaa bara dhufuutti irratti akka hirmaatuuf Koreen irratti dalaguudha qabu. Yaada akkaan bilchaataadha yaadni ka'e kun. Maaliif ijoollee kilabii 17 Jarman keessa qophaa'e. Ijoolleen as keessa jirtu laal dandeettii taphaa ijoollee qabdu hedduu jira. Isaan kana keessa jalqaba garee Hacee kanarratti ijoollee barana geebaaf gayan kana hawaasni akka jiru hawaasa akka biyya Jarmaniitti bira dhaabbanna. Dirqama kenna mara. Isaanitti ammoo ijoollee urjii biyaansi nama 11 yookaan nama 12 dabalumuu qabu. Jara amma jiru irratti kilabii kam keessaayyuu nama urjiin fuudhame ijoollee kanarra dabalame gareen lama akkas godhanii tapha Osfaanaa irratti bara dhufu irratti kilabii bareedaa akka Jarmanii yookaan akka Awuroopaatittuu bakka buusanii erguun hin danda'ama. Jarmanii qofaayyuu miti. Fakkeenya taphni Jarman irra gaggeeffamee akka Awurooppaa waliigalaatitti. Ingiliiziin ala jechuudha. Faransaayis dabalannee ijoollee ijoo calalamee Faransaa keessaa ijoolleen urjiin fuudhamte Jarmanis urjiin fuudhamee gareen sadii akka Awuroopaatittuu yoo deemee madda walaabuu yaada kee kanarratti baay'ee nu boonsa. Kanarratti hawaasni Jarmanii keessa jiru ispoonsara ta'ee ijoollee kana bakkaan gahuudhaaf gahee qaba uummanni keenya. Dandeettis qaba. Uummata akkaan ispoortii jaalatu waan ta'eef ijoollee kanarratti an akka nama tokkootitti kilabii chaampiyoonii ta'e qofa osoo hin taane isaanitti ammoo ijoollee urjii jedhamtu calalamtee isaanitti dabalamuu qabdi. Gareen sadii ammas ammoo nama ciccimaa ijaaratee waliigalatti Awurooppaa bakka bu'ee tapha Osfaanaa Ameerikaa bara dhufuu irratti akka jaatu koominishiniin federeeshiniin biyya Jarmanii irratti hojjechuudha qabu. Kuni waan akkaan irratti dalagamuu qabu keessaa tokkodha. Garuu sa'aatiin taphaa biyaansi tapha Jarmanii keessatti jalqabu ka'achii irraa xiqqoo adda godhuun barbaachisaadha jechuudha. Taphni asii kunis akka hin dhaabanne akka itti fufuuf. Digalee fakkeenya Agustii keessa ka'achii guyyaa ganaa yoo gaggeeffame ka biyya Jarmanii ganarraa ganaa ta'a jedhamee ijoolleen kun waliin as jiraachuu qaban. Tapha asii irratti hirmaachuu qaban. Maaliif baay'ee namatti tola waan ta'eef tapha cimaa garee cimaa waliin yoo taphatte sitti tola. Gatii kanaafi ergaan kun federeeshinii warra kuwaasii biraan ga'uu qaba. Isa kana irratti hojjechuu qabna. Ijoolleen kun ammoo mul'achuu qaban. Ijoollee kana jabeessuu qabna. Dhugaa rabbiititti umriin isaaniillee ijoollee baay'ee xixiqqoodha. Baay'ee nama jetti. Kanaaf jechaan akka Awuroopaatitti iyyuu Koree yoo barana irra hojjete wanni milkoofne takka illee hin jiru. Federeeshinii yoo irra hojjete. Sigalee warrummaan dhufee tapha kana tapsiisee hedduu irraa gammadee jechuudha. Daanyaawwan achi dhufanii tapsiisan daanyaan. Sababa neetworkiitiin Sayyid Yusuf nurraa bahee jira. Yaada kana fuulduratti bal'inaan kan irratti dubbannu ta'a. Sa'aatii kee aarsaa gootee madda walaabuu miidiyaan kennadha jechuudhaan kabajee dhufuu keetiif galatoomisin jedha. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa Roorrooti Ahmad Cululleedha. Obboleessi kee kabajamaaf jaalatamaa Ahmad Kadir jechaadha. Akka hawaasaatti dhufeetti sagantaa kanarra yaada nu kenne Saaddoo Aarti dabalatee akkasuma immoo Sayyid Yusuf sababa neetworkiitiin istiidiyoo gadhiisee bahuuf dirqameen jira. Gargaaraa ogeessa keenyaa kan ta'e guyyaadhaan wajjin ture arroo hedduu galatoomi jechuun hin dandeenyaa nu duuba taa'eetiin kaameraa duuba waa hedduu sirreessaa ture. Isin hundinuu galatooma sagantaa keenyaadhaa asumarra goolabuuf dirqamnee jira hanqina yeroo irraa kan keenya jechaadha. Ahmad hedduu si galateeffadhaa Saaddoo akkasumas Sayyid Yusuf ogeessa teeknikaa kennallee Saaddollee asuma wal baradhaa arroollee wal baradhaa of duratti ammoo waa hedduu waliin haasofna inshallah galatooma ulfaadhaa sagantaa keenya goolabneerra. Ayyee ulfaadhaa. Ulfaadhaa. Thank you.